namoonni akkas gootanii jireenya namaa jeeqxan bultii namaa gidduu galuu osoo baatanii osoo na ta'e dhimmi wanti jedhu wayii nama keessa osoo jiraate baay'ee barbaachisaadha. Rakkoo garaa koo baashee dubbadhu inuu manaadha. Gaddi garaa koo gooftaa raawwatee yooman gammada. Ashamaa harka fuunii akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota yeetuu shoo nagaa fayyaa keessanii isinii jira galata waaqayyoon nagaa kooti. Egaa hordoftoota yeetuu shoo kan taatanii fi yeroo ammaa kana guyyaa har'aa viidiyoo tokko qabadhe isiniif dhiyaadhe. Viidiyoon kun viidiyoo sooshaal miidiyaa irra deddeebi'aa jiruu fi akkasumas gadda guddaa laphee namaa cabsu artistii Taajuu Shurrubbee jechuudha. Haadha manaa isaa ajjeese. Egaa dhimmi kuni maaliif akka ta'e maalirratti akka ta'e wanti qabatamaa ta'e egaa barreeffama inni maxxanse irratti wanti erga ta'een booda sagalee isaa dhagahame haga ammaatti nageenya jechuudhaan. Egaa maaltu ta'ee waan fees ta'u gochi kuni gocha suukkanneessaa baay'ee laphee namaa cabsu akkasumas hawaasa Oromoo biratti gadda baay'ee guddaa ta'eera. Artistii Taajuu Shurrubbee namoota hedduu biratti jaalala guddaa qaba hawaasa Oromoo biratti jechuudha. Egaa yaa ta'uti haadha manaa ajjeesee dhugaa waaqayyootiif baay'ee namatti ulfaata. Baay'ee miira namaa tuqa. Egaa namni wal jaalatu gidduu nama jaalattu baay'istee ilaalinii jedha Oromoon yeroo mammaakuu jechuudha. Maaliif namoonni wal jaalatan walirraa adda ba'anii jiraachuun ulfaata. Garuu osoo wal jibbanii osoo walirraa fagaatanii baay'ee bareeda. Namoonni baay'een yoo wal jaalatan tarii akkuma jedhamu kana nama biraa wajjin hariiroo qabaatti yoo ta'e kana arguurra ishee ajjeesee ofiikiyaafis harka kennadha kan jedhu tarii yaadu ta'uu danda'a. Maaltu akka gochaa kanarraan isa geessisee nuti wanti beeknu tokko hin jiru. Namni tokko gaafa du'e qofa maaliif jaalatamas kan inni jedhu sun gaafinatti ta'a. Yeroo du'e qofa nama kamiyyuu yoo ta'e nama jaalattus yoo ta'e nama jibbitus gaafa inni du'e nama jaalatta. Nama gaafa itti jaalattu osoo inni lubbuun jiru ta'uu qaba. Obboleettii keenya lubbuun ishee bakka dhugaa jiruuf waaqayyoon raamata ishee lafaa godhuun jedha. Obboleessi keenya artistii Taajuu Shurrubbee yeroo ammaa kanatti harka kennatee kan jiru innillee nama du'aaf jiru gidduu jiru. Sammuun ilma namaa tokko waan akkana raawwatee hin boqotu. Namni isaa nama harkatti du'e argee jira waan ta'eef jireenya isaa guutuu keessatti boqonnaa hin qabu. Garuu gochi kun erga guuteen booda gaabbitee lubbuu namaa deebisuu hin dandeessu. Waan barbaadde fiduu dandeessa lafa kanarra kan jirtu. Wanta itti balleessitu wanta itti deebisee tolchitu lubbuu namaa miti. Yoo si harkaa baate yoo gaabbite illee situ ishii bira dhaqa malee ishiin garuu deebitee nutti dhufuu hin dandeessu. Kanaaf wanti tokko osoo waliin hin jiru sirriitti yaadu haadha manaaf abbaa manaa ta'anii keessumaa yoo gochi akkanaa deddeebi'aa ture. Bara 2014 keessattis akkanuma wanti nama gaddisiisu wanti laphee nama cabsu akkasuma ta'ee jira. Ammallee dabalataan ta'aa jira jechuudha. Egaa obboleettii keenya duutee raamata ishee dafaa godhu jechaa keessayyuu namoonni irsaamniitii gidduu galtan namoonni akka abbaa manaa isheen osoo qabdu beekanu osoo irsaamniitii ta'anii walillee hiikanii jiraatanii wanta akkanaa gidduu seenu baay'ee ulfaata. Haga isaan addaan ba'anii nagaadhaan gargar ba'anitti yoo ta'etti malee jechuudha. Sanumaayyuu namoota beekanii waliin yoo ta'e wanti akkanaa baay'ee ulfaatudha. Oduu isheen haadha manaa nama tokko taatee jirtu namni biraa gaa'ila kana gidduu galu isaan gidduu galee isaan jeeqee wanti argatu tokko ishiin duute tuni hin deebitu. Garuu inni sababa isaatiif jettee ishiin duute suni akka barbaadetti jiraata. Kan ishee ajjeesu kun immoo akka lubbuun jiraatu akka barbaadetti jiraachuun miirri namaa baay'ee ulfaata. Keessumaa haadha manaa ofii ajjeese gocha baay'ee suukkanneessaa ta'e akkasuma haamilee namaa baay'ee cabsu. Namoonni waliin jiraatan akka wal shakkaa waliin jiraatan nama taasisa jechuudha. Gochi akkanaa kun nuti anaan kana dhibuu haga du'a lubbuutti illee homaa hin barannu jechuudha. Gochi kun baay'ee suukkanneessaa akkasuma deddeebi'ee kan ta'u kun wanti namoota sanirra ga'e akka wal tuffiillee fakkaata. Nama tokko wajjin osoo jiran nama biraa jaalachuu
dubartii yoo taate tarii boochee maqaa isaa balleessitee yookiin keessatti maqaa isaa xureessitee dhiisuu dandeessi. Garuu dhiirri tokko tarii haga lubbuu ishee balleessuu kanarra ka'a jechuudha. Maal na godhaa akkas na godhaa wanti jedhu ishiif osoo hin taane namoota biroo dhufu jechuudha. Ishiin bakka dhugaa jirti. Wanta nuti jennu kana hin argitu yookaan hin dhageessu jechuudha. Garuu nuti yoo haasofnus karaa lachuu ilaallee haasa'uu qabna jechuudha. Haalli jireenyaa ulfaataa. Jireenyi ilma namaa baay'ee sodaachisaa. Alagaa wajjinis ta'ee nama kiyya jettee kan wajjin jiraattus yoo ta'e walii akka sodaatan nama taasisa jechuudha. Akka danda'ameen osoo walamanummaa waliin jiraatanii yoo hin danda'amne immoo namoonni wal jibban wal gaggeessu walii kanii addaan ba'u jechuudha. Garuu namoonni wal jaalatan gaafa walii galuu dadhaban namni wal jalatti silaa walii galuudha qabu. Yommuu seexanni gidduu galtee isaan diigde ta'e osoo nagaatti walii kanii gargar ba'uun osoo jiru lubbuu walii balleessu jechuudha. Namni nama jibbe tokko yookaan namas gatee nama dhiisa. Garuu namni si jaalatu nama biraa walitti arguu waan hin barbaanneef haga lubbuu kee balleessuu qaba. Dhugumatti baay'ee namatti dhaga'ama. Namni tokko haadhoftu jedhee biyya ormaa irraa karaa kana ishii fidee garuu dhugaa jirtu rabbi argaa. Akkanuma namoota biroo wajjin hariiroo qabaachuu namoonni akkas gootanii jireenya namaa jeeqxan dhugaa rabbiin isin arga jechuudha. Bultii namaa gidduu galuu osoo baatanii osoo na ta'e dhimmi wanti jedhu wayii nama keessa osoo jiraate baay'ee barbaachisaadha. Osoo isheen itti dadhabee fidee kunii nama biraa waliin hariiroo qabaatteen akkamiin godha osoo jedhanii waan tokko gochuun dura osoo bakka buusanii yaadanii baay'ee gaarii. Lubbuu obboleettii kanaa lafarraa balleessanii inni illee jireenya nagaa qabuun jiraatu isheen illee lubbuun ishii dabartee jirti waan baay'ee nama gaddisiisu. Egaa hundattuu dhugaa ishee rabbi haa baasu jenna. Akka kootti baay'ee natti dhagahame baay'ee wanti suukkanneessaa ta'e keessa namaa keessaa kan hin baane bara baraan akka lafa kanarra jiraatan summii waan namatti ta'uu fi dhaloonni maalirraa barata kanarraa kan jedhudha. Egaa dhalootni waa barate yoo ta'e waatu namaaf gale yoo ta'e osoo wanni ta'iniin osoo wanti hamaan namatti hin jira haga danda'ame furmaata osoo barbaadanii baay'ee bareedanii jira. Karaa kootiin anis waan fakkaate kana man dubbadha. Namoonni bultii namaa gidduu galtan lubbuun yeruuf namatti fakkeessitan qarshiin nama ni ajjeechisiifti garuu lubbuu namaa deebisuu hin dandeessu jechuudha. Birriin nama gurgurti namallee hin bitti garuu yoo lubbuun teessi keessaa baate lubbuun teessiif deebisuu hin dandeessu. Kanaaf jibba malee yoo baay'atte namoonni yookaan qabeenya ofii ilaaltanii namoota gidduu galtan wanta biroo darbuuf jettanii kan nama gowwoomsitan waaqayyoon sodaattanii waan jaalala rabbiif osoo hojjettanii baay'ee gaariidha. Waan goota san immoo osoo na ta'e kan jiru ilaalanii osoo itti deemanii bareeda. Namoonni gaa'ela qaban hariiroo karaa biraa osoo deemuu baatanii jireenya namaa haga jiraatamtu kana kan hin beekamneef jecha wal suukkanneessaa wal gaddisiisaa wal tuffii waan akkasii osoo waliin qabaachuu baatanii baay'ee gaariidha. Egaa jarri kun duraan akka jaalala qabanii egaa haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii gammachuudhaan suuraan isaan kaan kan hedduu namatti tolu kan nama hawwisiisu kan nama naarsu garuu guyyaa har'aa yeroo kana keessatti kun ta'ee yoo jiran gadda baay'ee laphee namaa cabsu dhaggeettiif argaatti waan hin tolleedha. Rabbiin du'a akka malee du'a akka tasaa du'a haala kana dosoo kanneessaa kana rabbiin sinaa baraatuun siniin jira. Turtii gaarii naaf qabaadhaa buleetti keenya irratti raawwatu.